guyyaarraa guyyaa tokko ji'a tokkoffaa akkasumatti 2023dha. Ijaarama waldaa keenyaa waggaa tokko sababeeffachuudhaan walitti dhufnee hundumti keessanuu warri dhuftan galatoomaa karaa fagoo irraa kaatanii fageenya osoo isin daangessin asitti argamuun keessan baay'ee waan gaariidha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Bara haaraadha. Kanaan wal qabatee wannoota akka waldaatti waggaa tokko keessatti wannoota hojjannellee waliin teenya ilaallee jirra. Maal fooyyessuu qabnaa? Jabinni keenya maal ture? Laafinni keenya maal ture? Isa jedhu irratti wal dubbannee jirra. Wannoota fooyyessuu qabanus fooyyessinee jirra. Koreewwan dadhabinaa agarsiisanis yoo ta'e yookaan hojiidhaan biizii ta'anis yoo ta'e dabalata biratti keenya jirra. Akka kiyyaafaa dabalanaa godhamee jira. So kanaaf keessumaayyuu immoo Nazii fi waggaa tokko guutuu nu ilaalaa ture. Ijoolleen kun waggaa tokkoon geessii laata jedhaatuma ture. Egaa har'aadhis dhufee gammachuudhaan nutti makamee jira. Jaasilaatu miseensa keenya. Walumaa galatti maqaa keessan hundayyuu dhaheen fixu baay'ee galatoomaa dhugaa dubbachuuf waan tokko malee osoo wanti tokko dudubbeetti isin hambifne waggaa kana waliin geenyeerra waan gargaaruu qabnus akka nama tokkootti akka ilma namaatti kaayyoo ijaaramneefiif keessumaa saba keenyaaf ijaaramne nuti rakkoo addaa tokko hin qabnu. Biyya kana keessatti rakkataa biras akka sabaatti rakkoo hedduudha qabna. Rakkoo sanallee waan dandeenyuuni furmaatatti keenyaadhaaf ijaaramne. Kanas haga dandeenyeen erruma jirraa. Ammas haa jabeen wanti namaa isiniin jedhu jabina barbaada, murannoo barbaada, kutannoo barbaada, cimina barbaada. Sa'aatii nuti keessa jirru kuni sa'aatii ammallee sa'aatii jabaataadha. Waldaan tokko akka salphaatti miti. Wantoota baay'ee chaalenjii baay'eetu qaba, bu'aa baay'ee hedduu qaba, aarsaa baay'ee nama kafalchiisa. Har'a asuma ga'uu fi hammi kun walitti haga dhufan akka ammuma kana haga geenyuu fi aarsaa baay'een kaffalamee jira. Xiqqoo fakkaatullee kana keessatti immoo baay'ee hundumti keessanuu galatoomaa keessaa biyyaan jalqaba mana isaatti ture anis asirraa gara mana isaa deemee tanachirraa eegalee yaanni kunis lakkii waan fakkaatu miti hin jenne mana isaatti bismillah inni eegalee jechuudha. Achirraa kaaneetu gaa hundumti keenyaatu bakka biraattis kaan walitti dabalannee walitti dhufuudhaani har'a geenyeerra. Waldaan keenya kana bichaa miti. Namoonni rakkoo adda addaatiin hafan hin jiranii. Bara dhufu immoo waggaa lammaffaa kan keenyaa kanaa olitti akka gaariitti tarii haalli mijateellee manallee argannee galmatti tarii walitti kan dhufnu ta'a akkuma waldaa keenyaatti inshaallah. Kanaafuu jajjabaadhaa itti gaafatama isinitti kenname hundumti keessanuu Nazii fi dabalatee warra itti gaafatama kenname keessaa. Egaa inni kanuma duras nu duuka jira. Muhiddiin dabalatee biyya warra kun koreedha. Warra kanatti hin gatina. Warri kaanis gargaaraan nu gargaara. Ani kanuma isiniin jedha baay'ee tokko seenaan qabu na dhukkuba. Kanaaf nu gargaara. Waan cufarratti hojii wanti kun waan sabaati waan akka salphaatti ilaalinaati. Kanuma miseensa kan keenya ijoollee kan keenya baay'inaan biyya kana keessa jiranii hin beektanii ergaan kun akka qaqqabu godhaanii waamicha godhaa fi inni wanti biraa wanti nuti goonu jiru waamicha godhaa fi waldaan kun akka ijaaramee jiru waggoota tokko akka lakkoofsee fi wantoota adda addaa namoonni baay'een informaationa qaba. Irra deddeebiin informaationa kennaa fi karaa waldaa kanatti waama. Wanti biraa nuti akkuma hundumti keenyaatu rakkoo karaa akka naannoo namni wal bira jiruun rakkoo Ilubbaa Booraa keessa jiru Harargeen dhufee beekuu hin danda'u. Yoo ati beektee isa dhalataa achi sanatti rakkoo kan kee achitti itti mataa jiru rakkoo akkasiitiin na keessa jira jettee rakkoo akkasiin qabaate. Kana jechuun ijaaramsi ka barbaadu waan biraa miti. Ijaaramsi yeroo ammaa kana keessatti Jarman keessatti tokkoffaan waldaaleen afooshaaleen ijaaramanii jiranu biyyuma Jarman keessatti baay'inaan miidhaa qaba miidhaa takkan qabu. Kaleessa nuti akka Jarman guutuutti gaafa funaannu birrii meeqa argataa turre. Namni gaafa rakkoodhaaf wantoota adda addaa Euro 10,000, Euro 5,000, Euro 6,000 kanneen akkasii argatata. Har'a erga waldaan ijaarame garuu Euro 40,000, 50,000, 20,000 waan akkasiitiin jechuudha. Kummaa inni namuu akka naannoo ijaaramee jirutti dhaqee gumaacha wa'ii godheetu
inni kaan 2,000 inni kaan 1,000. Kanaaf ija badaa waan ilaalamu miti namuu garaa gandaatiin naannoo isaatii wal ijaaree Oromoof gaachana ta'uun kan akkasitti amannaa. Amma wanaattis sochii keenya keessatti naannoo keenyaaf wanti nuti goona hin jiru bakkuma adda addaatiif godhaa jirra. Amma siin goona jabaanne kanuma siin jedhaa ulfaadhaa galatooma. Egaan awwala kan hin galatoonfachuu barbaadu nama tattaaffii kana godheedha uummata kana walitti qabuudhaa fi guddaa galatoomaa siniin jecha warra miseensaas galatoonfachaa kanuma bartanii walitti qabama kana yaaddanii dhufuudhaaf baay'een sin galatoonfadha. Kana jedhaa immoo ammas qunceen wal funaantee arbayiiti jedhan. Wal funaantee arbayiiti qunceen. Ammas immoo baay'ina miti kan ilaalamu. Tisiifni baay'ateef qodaan buqqisu jedha Oromoon. Baay'ina utuu hin ta'in onneef murannoo qabaachuudha kan hojjetamu. Kanaaf hawaan baay'ee illee hin jedhu akkasiin irratti gadi hin jenne akkasiin fuuldureetti deemtanu abdiin qaba. Kana bichaa irratti Zaakiriin illee hedduu galatoomsachuu barbaada. Kanuma yaaddee walitti qabuudhaa fi guddaa galatoomii siin jedha. Dursee jarama afooshaa keenya waggaa tokko ilaalchisee waggaa kana ga'u keenyaa fi rabbiin galata galfanna. Alhamdulillah. Sagantaa kana fakkaatu jarama afooshaa keenya waggaa tokko maalirra jirra, adeemsi keenya maalirra ga'eera jettee yaaddee qophii kana fakkaatu gootee asitti walitti nu qabdee kana hunda nu gochuu keetii fi duraan dursee Zaakiriin baay'ee galatooffachuun barbaada. Itti dabaluudhaanis barreessaa keenya kabajamaa biyyaan yeroo isaa aarsaa godhee mijeessuu irratti wantoota tokko sirreessuu irratti aarsaa guddaa kaffalee jira. Isaas galatoomi jedha. Warri hundi keessanuu lafa fagoodhaa deemtanii kanatti hirmaachuudhaa fi dhuftanis baay'ee galatoomaa. Walii yoo jabaanne karaa fagoo deemuu dandeenya. Inshaallah. Walitti qabne keenya kunuma itti fufaa baay'ataa deemna. Gara fuulduraatti immoo waan ittiin ta'u waliin hojjennu maal akka hojjennu garamitti akka deemnu walumaan ilaalaa deemna. Wanti waggaa tokko keessatti hojjenne waan dansaadha. Gara fuulduraatti immoo waan gaarii hojjechuu ni dandeenya. Inshaallah. Kanumaan kana gochuu keessanii atii fi maatiin keellee ati manaa keellee kabajamtuun ati manaa keellee atillee sagantaa kana fakkaatu hojjettanii waamtanii walitti nu qabuu keessaniif baay'ee galatooma irra deemeen siin jedha. Galatooma inshaallah rabbi waliin nu ajiraachisu. Ayyaa waan jedhamu hundayyuu siin jettaniittu anis kan jedhu Zaakirumaan galatoomi jechuu barbaada. Warri har'a guyyaa irraallee guyyaa akka kana namni waggaadhaan eeggatu kana guyyaa faamiliin olii wajjin ol ga'ee wajjiniin dabarsuu barbaadu. Kana dhiiftanii maatii keessan dhiiftanii waan asitti argamtaniidhaa fi galatooma isiniin jechuu barbaada. Hundi keessan iyyuu kan karaa fagoorraa dhiyoorraa kaatanii dhuftan hundi keessan waamicha keenya kabajanii asitti argamuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Akkuma dubbanne immoo waadaa kan keenya gallee jenne immoo waadaa guutuu rabboota nu taasisu. Waadaa kan keenya gaariidha. Akka duraanii wal hirkatti hin gannu inshaallah gara fuulduraatti wajjin deemne amma irratti dubbannee turre. Akka hin irraanfanne hundi keenya iyyuu wal gargaarree haala gaariidhaan kana caalaatti immoo waggaa dhufu immoo kana caalchifne inshaallah bakka biraatti sagantaa guddaa qabannee akka wal arginu abdii qabna. Kanatti aansuudhaan Zaakirumaan irra deebi'ee galatoomi siin jechuu barbaada. Faamilii kan keellee kanatti nu kabajanii nu waamtanii sagantaa qopheessanii nu affeeruu keessanii fi rabbii bultii keessanii haala gaariidhaan sina jiraachisuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maatii kee hundumayyuu rabbi nagaa siif godhu. Warri dhuftanarra hundi keessaniyyuu nama nagaadhaan bahee nagaadhaan galu rabbi sina taasisu. Kanuma jechuu barbaada inshaallah du'aa itti nu dabalaati. Rabbi bara haaraa kana akka gaarii kana godhutti. Garuu yaannan qabu utuu danda'ame akkuma walitti dhumnee wal bira jirru kana
Maafu jaalladhe kwa. Lakin the cost Akkuma nu amma wal arginee yeroo hundaa waggaatti hunda naqamnu itti dhumne waliin gammanneerra. Uummata innuu isii qabannee faamilii keenya wajjinillee ol barsiifnee faamiliillee jenne iddoo gaariitti fakkaata. Maaliif ijoollee illee wal arguun barbaadu wal baruus hin barbaadu si abdiillee horataa deemna jechuudha. Jalatti illee gammachuu guddaa ta'a. Kana warabbee Soomalii keessaatu waan tokko yaadne gaariidha yaaduma bichaadha. Yaada gaariidha yaada gaarii kaase. Yaada kanarratti yeroo baay'ee wal dubbannee turre namaatti walitti fiduu osoo nuti dhimmoota adda addaatiin qabamnee jirrutiyyuu samariin keessaa ba'ee mana takkallee mana asuma numbargii keessaa gaafachaa ture mana sanallee argachuu hin dandeenye san booddee samariin keessaa ba'e malee haala kanatti mijeessinee turre. Isuma irraa kana namootuma hundattiyyuu akka dhufanu goonee galma kana sanatti qabanneetu maatii walitti dhufna jennee turre garuu koree yeroo dubbatu immoo qabbana jira wantoota adda addaati. Inshallah samarii irratti hundumti keenya maatii wajjin wal geenya rabbiin jedhee yen kan ilaatte yoo jiraate immoo inshallah fuusifna riddi geessanii dadhaati akkas inshallah. Mashallah galma keenya kana galma gaa'ii rabbi nuuf haa godhu. Duraan dursuudhaaf Zaakir kana kan asii walitti sababa ta'e walitti nu qabee galanni kan kee jannatul firdaus rabbi siif haa godhu. Maatii kee waliin nama obbo bismillaahi taa'ee jannata daawwatu rabbi siif haa godhu. Haa ta'u malee namni tokko nama fuudhee deemu waan qaldii miti. Namni tokkos immoo nama nama kaachuun waan qaldii miti. Isa kanaafuu nama wal qabee quncee wal gargaartee arbee ta'anii mire. Nama wal qabee laga tarkaanfatu rabbi nu haa godhu. Nama bismillaahi wajjin dhaabbatee waliif dhaabbatu sun haa godhu. Jiruu keenya xiqqaataa guddaataa rabbiin nuuf olfeessu. Waa yaanni rabbiin waliin nu haa ga'u. Waan sodaan salaama rabbi nu haa baasu. Rabbi nu bittinneessin. Rabbi nu bittinneessin. Rabbi walitti nu haa qabu. Rabbi walitti nu haa qabu. Ilmaan keenya haalii keenya walitti qabee rabbi walitti nu haa qabu. Nagaa rabbi nuuf haa kennu. Nu xiqqoodha rabbi nama guddaa nu haa godhu. Xiqqoon akkuma xiqqatetti yaanni isaa danuudhaa olii nama danuudhaa olitti waan ta'u waan galmaan nama ta'u godhu rabbi nu haa godhu. Jireenya keenya hunda rabbi walitti nuuf haa qabu. Haala gaffii gaarii rabbi nu haa millatu. Aboo Zaakir bismillaahi jiruu kan keessi rabbi siif haa ibsu. Maatii kee kanaan nama haarri waliin filatu rabbi si haa godhu. Haadha manaa kan kee kana immoo bismillaahi umurii si guddoo rabbi siif haa godhu. Rabbi walumaan umurii si haa dheeressu. Maatii kee kan gamaa kan gamanaa walitti qabee rabbi umurii jalaa siif haa dheeressu. Akkasuma immoo warri waan kana kabajuudhaaf dhuftanii akka amma haasofne kaane namni hoggaa yoomiin gaa'edha. Maatii isaa wajjiniin kabajuu barbaada. Kana hunda bira dhiisee kanumati immoo caala jedhee immoo bira dabarfatee haa dhuftanii kana kabajuu keessaniifis galatooma. Galanni guddaa isiniin mala. Akkasuma rabbi walitti nu haa qabu. Rabbi walitti nu haa qabu. Jiruu keenya hunda rabbi walitti nu haa qabu. Waan dubbanne hiika fiixa bahuu rabbi nu haa waffaqu. Waan dubbanne irratti rabbi nu haa gargaaru. Waan qabne waliin qabne ce'uu rabbi nu haa waffaqu. Jiruu keenya fuuldura rabbi nuuf haa ibsu. Jiruu keenya fuuldura rabbi nuuf haa ibsu. Bara kanallee bara gaarii rabbi nuuf haa godhu. Bara gammachuu rabbi nuuf haa godhu. Bara boomufannaa dhagaa miti bara gammachuu dhagaa rabbi nuuf haa godhu. Biyya keenya biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu. Biyya keenya biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu. Biyya keenya akka biyya namaa kana hawwuu rabbi nu haa waffaqu. Akka biyya namaa kana guddattee hawwuu rabbi nu haa waffaqu. Jiruu keenya hunda isaa akka bismillaahi rabbi walitti nuuf haa qabu. Yaada keessa muraada keessa rabbi isin haa guutu. Kan dhukkubsatti rabbi haa fayyisu. Fayyaan nagaa nuuf haa ta'u. Xinnaan nuuf haa guddatu. Guddaan nuuf haa bulu. Jiruu keenya hundumaa rabbiin ibboo yaada muraadaan nu haa ga'u. Waan sodaan immoo salaama rabbi nu haa baasu. Bara kana baratti gammanu rabbi nuuf haa godhu. Bara nyaataan dhugaatiidhaan gammachuudhaan bismillaahi itti amanu rabbi nuuf haa godhu. Bara boo dhukkuba fuudhee deeme boo insi jinni fuudhee deeme boo gammachuu dhiisee deemu rabbi nuuf haa godhu. Nullee rabbi umrii nu haa dheeressu. Nullee rabbi nu haa dheeressu. Rabbana aatinaa fid duuniyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina azaaban naar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiriin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana aatinaa fid duuniyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina azaaban naar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Namni jiru jiraatu. Kanneerra? Kanneerra amma bakka galatooma. Ayyee ulfaadhaa warri hafnurraa hafanis immoo haalli mijachuu fi dhabee jarris baay'ee jiranii makkii fa'itu jira makkii nuuru makkii abdalla
Yasuuf warroonni kaan haaluma tokko takkatti mijannee fi mizbaa ijoollee baay'ee jiranii. Kanaafuu gaajarris inshaallah isa dhufu immoo tarii gidduudhaan sunnoota adda addaatti wal agarra waan ta'eef bara dhufu immoo wajjin kan wal agaruu ta'a inshaallah galatoomaa ulfaadha. Salaamu alaikum.